Iyo yaa ashama assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ilmaan ayyaa tan fagoo dhiyoo jirtan cufti keessan akkuma jirtaniif lafa jirtan kamittuu nageenyi rabbii bal'aaf guddaan sun isin bira haa jiraatu. Kun dhaamsa tiyyatanii yeroo hundaati. Akkuma baratame maashinoota hedduu irraa kanaan dura dhimmoota biizinasii maashinoota garaagaraa irraa haasofnee waan hedduus walii dabarsinee ergaawwan gurguddoo hedduus walii dabarsinee jirra. Maashinoota gosa hedduu nu biraa argachuu kan dandeessan isin dhaama turre maashina inni xiqqaa jedhamu inni xumura jedhamu fakkeenyaaf kan shaamaatirraa eegalee kirooshii yookaan maashinii ammayyaa taate kan gartee uffatoota garaagaraa ittiin hojjetan akkasumas sanbirroota immoo maashinoota taftiin gagan maashina dhadhaa loozii hojjetu maashinoota daabboo maashina zayita cuunfuu xiqqarraa giddu galeessarraa hanga maashina guddaatitti maashinoota sooqiddaa maashinoota saamunaa laargoo yookaan fasaashii hojjetan maashinoota saamunaa jajjabaa kan uffataas kan qaamaas akkasumas maashina saamunaa ajaaksii hojjetan wantoota hedduurraa haasofnee gosoota biizinasii hedduu waliin haasofnee yookaan walii dabarsinee bira dabarreerra jechuudha. Kanuma wal qabatee dhiyeenya kana keessa immoo maashinoota shaamaa kanaan dura turan isinii dabarsaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo maashinoota gosa lama isinii qabadhee dhufeetiin jira. Maashinoonni kun akkuma agartan dallaa keenya keessatti argamu. Akka waliigalaatti maashinoonni ammaaf nu bira jiran maashinoota minimum maashinoota gosa gara afuriiti. Maashiniin shaamaa yeroo tokkoon shaamaa gara 50 baasu nu bira ni jira. Maashina sooqidda daaku maashina guddaadha jedhamu kan sooqidda daaku garuu horsepower afuriin humna fardaa afuriin dinaamoon isaa jechuudha akka hojjetu maashina baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e kan biizinasii guddaa ittiin hojjetuu dandeettan. Biizinasii kanatti seenuudhaaf minimum kan isin barbaachisu kaapitaalii jiddu galeessaa maashina kana bitachuudhaaf qarshii 100,000 fi 20,000 isin gaafata. Maashina kana bitachuudhaaf 100,000 fi 20,000 isin gaafata. Isarratti peestaalii yookaan waraqaa sooqiddi sun ittiin ashagamu maqaa keessanii fi lakkoofsa bilbilaa keessanii loogoon isin hojjetame kan isin ba'uuf minimum ajajachuu kan dandeettan inni xiqqaa ta'e qarshii 80,000 isin gaafata. Peestaalii isaan saamsamu jechuu inni ittiin saamsamu inni kun peestaala yeroo dheeraadhaaf isin tajaajilu yookaan waan guddaa ittiin hojjetanidha. Paakeejiin isaa dhibbaan gurguramaa jechuun firee 100 gurguramaa kana jechuun abbaa kiiloogiraama walakkaa kiilootii fi abbaa ruubii yookaan immoo 25tiin isin hojjetama. San gaafa karaa keessatti na dubbistan waan jiru isin hubachiisa. Sana boodatti guutumaan guututti sooqidda kana maashina kanaan daakuudhaan minimum maashinni kun guyyaatti kumtaala 25 hanga kumtaala 50tti daakuu ni danda'a. Boqonnaa malee yoo ittiin hojjettan kumtaala 50 hojjetuu ni danda'a. Garuu gaap godhaa fi fakkeenyaaf ganama sa'aatii 2tti jammaranii haga sa'aatii 6 hojjetanii sa'a 6 booda hojjetan misaadhaaf waan ba'uuf sa'a 7tti yoo deebi'an 7 kaasee hanga sa'a 11tti hojjetanii walumaa galatti guyyaan sa'aatii 8 qofa yoo hojjettan kumtaala 25 hanga kumtaala 30 hojjetuu ni danda'a jechuudha. Maashinii baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'edha. Akkuma na fuulduratti agartan kana jechuun ishiin xiqqoon isin agartan tun maashina shaamaati. Yeroo tokkochaan shaamaa 50 baasa. Maashinni sooqiddaa inni isin sun isa kana inni isatti aansee gara duubatti irraan jiru sun immoo kan jalaan deemaa jiru miiksara. Miiksariin kun kan daabbooti. Maashina daabboo ittiin bukeeffamu jechuudha. Mana daabbootitti kan daabboo ittiin bukeeffamu horsepower isaallee gara 5ti. Dinaamoon isaa hedduu guddaa kan ta'e isaa kanatti ni binna yoo jettan innumti qofti gatiin isaa gara qarshii 100,000 fi 10,000 kan ta'e jechuudha. Isa duubarran achaanii kan jiru sun immoo maashina shunkurta daakuu kan jookii diimaa gubbaarra mul'atu sun maashina shunkurta daakuu yeroo tokkochaan kiiloogiraama 10 ofitti naqata. Sana booda kiiloogiraama 10 kana daakuudhaaf daqiiqaa tokko qofitti fudhata. Daqiiqaa tokko yoo qabdaniif shunkurti kiiloo 10 duqeetii isii godha. Duqeetii juusa godhee isii baasa jechuudha. Haa ta'u akka waliigalaatti immoo har'a sana keessaa waan tokko isin agarsiisuu barbaada. Maashina sooqiddaa kana wajjin akka ilaallu barbaada. Na hordofaa. Hayyee obboleeyyan tiyya qaalii jaalatamuuf kabajamu akkuman isinii haasa'e kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf maashinii amma duubatti agartan kana yookaan maashina sooqiddaa kanaan biizinasii guddaa ittiin hojjetuu dandeessan. Minimum magaalaa maashinoonni akka kanaa hin jirre keessa yoo ittiin galtan dhugaa rabbi wallaahi kakadheetti isinitti maal. Biizinasiin kun haalaan isinii galee xiyyeeffannaa guddaa kennitanii fi yeroodhaaf
guyyoota muraasaaf yookaan ji'a tokkoof yookaan ji'a lamaaf haalli isaa isin garuu dhabuu danda'a. Namoonni immoo hojii isin hojjettan kanallee beekanii isinirraa fudhachuu dhabuu danda'a. Maaliif jennaan namni kenna fakkeenyaaf suuqa deemee sooqidda jedhee yoo fudhatu sooqidda ishigidha yoo fudhatu birrii 25 yookaan birrii 30 fudhata fakkeenyaaf jechuudha. Manumaa baatee ofumaa keetii ofumaa manatti ajajamtu jechuudha. Garuu immoo yoo ati immoo sooqidda kana daayitee ashadee dhiyeessituuf kana kan kee kuni waan forjidii itti fakkaata kan suuqarraa bitu san qofatu orjinaal itti fakkaata kuni hanga sammuu namaa keessaa dhabamutti yeroo si gaafata minimum ji'a tokkoof gabaan si harkaa laafuu danda'a sanii oliifis ji'a lamaaf si harkaa laafuu danda'a adeemsi isaa haguugattutti warroonni magaalaa ati jirtu san keessa jiran sooqidda bullaahaa kana ashagame kana biyya kamirraa galan magaalaa kamirraa galchaa jiran gatii meeqan galchaa jiran herreega jedhu hanga addaan baafattutti yeroo sitti fudhachuu danda'a. Garuu isa sana seeraan qo'attee qorattee itti baatee geessinan wanni si daangessu tokko hin jiru. Wanni sirraa eegamu sooqidda hin daakamiin korotii jechuudha. Korotii 50 kiloodhaan kun madaabaraa jiru san agartanii 50 kiloodhaan jira beekamaadha kiiloo 50 jira. Isa kana qofa gara kumtaala 50 kumtaala 60 ayisuusi tokko sooqidda galchitee mana kan kee keessa kaa'achuu. Sana booda maashina kanaan daayitii biqeeti isa gootee ashayidee istoorii keetti ol guuttee suuqiiwwan naannoo magaalaatti jirtu miti. Sadarkaa aanaaf sadarkaa godinaatti irra jiran. Example ijoolleen Baalee Roobee fudhadhaa. Example ijoolleen naannoo Asallaa jirtan fudhadhaa. Even if Shashamannee kana keessatti maashinoonni akkanaa kun 2 yookaan 3 qofatu jira. Araadaa jedhanii fakkeen bakki biizinasiin guddaan magaala Shashamannee keessatti socho'u just like akka markaatooti jechuudha. Markaatoo Finfinnee keessa jirtan just akka markaatootitti handhuurri gabaa magaala Shashamannee bakki sochiin diinagdee yookaan maallaqaa guddaan itti gaggeeffamu Araadaa. Araadaa keessatti raabsawwan sooqiddaa kun bakka 2 yookaan bakka 3 qofa jiran. Namoonni magaalaa kana keessa fira qabdan maatii qabdan gaafadhaa. Akkamitti akka gurguramu akkamitti eenyutu gurguraati gaafadhaa. Biizinasii guddaa namoonni paaworii guddaa qaban yookaan maallaqa guddaa qaban irratti bobba'anii hojjetaa jiranii fi ittiin jijjiiramanidha jechuudha. Kanaaf maashina kana qabatanii namoonni magaalaa sadarkaa godinaarra jirtan gara aanaa Qarsaa Muunisaa, Baalee Roobee, Itayyaa, Deeraa, Awaash every Adama bakkuma kamittuu competition keessa yookaan dorgommii keessa ittiin seenuu ni dandeettan. Gartee gurri 200 harkarraa qabda yookaan 300 harkarraa qabda 300 harkatti qabattee baajaajii bituuf jarjarta. 300 harkatti qabattee biyya ormaa deemuudhaaf fiizaa baafattee waa wayii yaalta. 300 saniin asitti biyya kana keessatti hojii kana eegalte haala hojjetaa qofa mindeessitee saayikooloojii sammuu kan kee hojiidhaaf kennitee ordarii qofa taqabbalaa halkanii guyyaa yoo fiide minimum Itoophiyaa Oromiyaa keessa teettee ja'an 50,060 hanga qarshii 100,000 haala salphaadhaan bilbila qofaan dalagataa maashina kanaan ja'an 100,000 ol hojjetuu ni dandeenya. Amantus amanuu baattus yoo na amanuudhaa baatte immoo chaanaaliiwwan YouTube haa ta'u chaanaaliiwwan TikTokii warra afaan Amaariffaatiin haasa'anii sila dhimma hojii waa'ee hojii jedhaatiin sarchi godhaatiin seenaa sila biizinasii jedhaatiin jala seenaa. Sana booda biizinasiiwwan gurguddoo Itoophiyaa keessa deemaa jiran maal akka ta'an baay'inaan kan agartan ta'a jechuudha. Walumaa galatti haasaa isinitti dheeressuun barbaadu. Har'a fakkeenya kana kan isin kaase kunoo ni agartanii I think kaameraan ni agarsa. Sooqiddi jajjabaatadha. Argaa jirtan natti fakkaata kun madaabaraa keessaa kan gadi naqame jechuudha. Argaa jirtanii ni mul'ata. Sooqidda kana maashina kanatti naqna. Daqiiqa muraasa keessatti duqeetii harcee godhee yoo inni baasu immoo kojjiin ilaalu ta'a jechuudha. Mulaala ka daawwattoota keenya. Kunoo bireekariin isaa as jira. Waan nama rakkisoo kun qabu dinaamoon isaa gahaan as jira. Kunoo haala kanaan bireekarii kana kaastanii jechuudha.
Fireentii qaali. Argis bam. Sooqi daree fakkaas jiru san. Shoof. Agartanii akka kanatti jijjiiree haala kana fakkaatuun asitti daqiiqa muraasa keessatti hojjetee jira jechuudha. Maal isinitti fakkaatame? Yaada itti kennaa. Yaada isinirra barbaannaa jechuudha akka walii galaatitti. Annaa walumaa galatti akkaataa kanaan haala kanaan sooqiddi bullaa kana fakkaatu. Gaafa gabaadhaaf raabsitan fakkeenyaaf biizinasii kana keessatti kiloogiraama 50 isin gaafa bittan naannoo qarshii 950 hanga qarshii 1000tiin bittanii osoo hin daakamiin kana jechuun gaafa daayitanii ashaydanii xumurtan immoo birri 4500 ba'a. Kana keessaa kan sooqiddaa 1000 keessaa yoo baastan kan peestaalaa keessaa yoo baastan kan hojjetaa yoo keessaa baastan kan maabiraatii hunda herreedanii minimum 50 kiiloo yookaan kiloogiraama 50 jalaa akka salphaatti qarshii 1500 argattu. Akka salphaatti qarshii 1500 hojjetaan hojjetee hojjetaaf kaffaltanii peestaalii isaan ashagamu herreega isaa hojjettanii maabiraatii fakkeenyaaf qoxaalii noormaal yookaan qoxaalii seengilii kanuma namni hundi keenya mana irraa qabnu kanaan hojjeta. Wanni biraan inni barbaadu hin jiru. Kana jechuun immoo minimum ji'atti 4000, 5000, 6000 yoo sa'aatii dheeraa ittiin hojjettanii guyyurraa osoo addaan hin kutiin sa'aatii dheeraa ittiin hojjetan qofa kennu sanuu 5000, 6000 fiduu danda'u. San caalatti birri 1000, 2000, 3000 waan hin caalle lakkaa. Kanallee herreega keessa oolchitee ati minimum guyyaan kiloogiraama 50 kana qofa hojjettee osoo oolte 1500 yoo argatte haala salphaadhaan fakkeenya isinii kaasaa jira. 1500 yoo argatte ji'atti meeqa argachuu akka dandeettu herreega qarshii 45,000 yoo kiloogiraama 50 qofa hojjettee oolte. Ati immoo sanii ol hojjechuu dandeetta. Kiloogiraama 50 jechuun inni ka hojjetu kiloogiraama 50 kana meeqa akka hojjetu beektaa? Kumtaala 10 soo hojjette jechuun kumtaala 10 jechuun kiloogiraama 50 yookaan madaabara 50 kiiloo kana firee 20 jechuudha guyyaan. Kumtaala 20 hojjette immoo karaxiitti kana 40 hojjette jechuudha. Karaxiitti tokkorraa birrii 1500 argatte jechuun ati karaxiitti 20 hojjette guyyaatti qarshii 35,000 ol hojjette ooltaa jechuudha walumaa galatti. Hojiin guyyaa tokko oomishni har'a isin oomishtan osoo kumtaala 20 yookaan karaxiitti 40 osoo galchite birrii 45,000 hojjette ooltaa jechuudha haala salphaadhaan. Kanaaf herreega isaa immoo gadi teettanii herreeguu hin dandeettanii kiloogiraama 50 jalaa yookaan madaabara takkatti jalaa 1500 yoo argatte kumtaala tokkorraa walumaa gala birrii 3,000 jechuun 100 kiiloo jalaa. Kanaaf kumtaala 10 jechuun immoo tuyyuu naannoo qarshii 30,000 hojjetta jechuu guyyaatti. Har'a qofa kumtaala 10 yookaan karaxiitti sana 20 galchite yoo hojjette haala salphaadhaan birrii 30,000 hojjetta. Bu'aan hojii har'a qofti 30,000 ta'a jechuudha. Kanaaf waan har'a hojjettan kana raabsitee ofirraa fixuudhaaf osoo ji'a tokkoyyuu si gaafate osoo guyyaa 15 si gaafate ati waan hunda herreega isaa baastee fixxee xumurtee ji'a keessatti yookaan guyyaa 15 keessatti 30,000 hojjetta jechuudha. Haala salphaa ta'een namoonni maashina kana barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaa duwwaa 913 21 82 duwwaa 6 na qunnamtu. Sooqidda kana egaa hojjetameen booda peestaala isin jedhanis ni dhiyeeffattu yookaan akka dhiyeeffattaniif haala isinii mijeessina. Lakkii peestaala san bituurra peestaali normaalii ka kiiloodhaan gurguramu jira peestaalli isaan ashaguu hin danda'u yoo jettan isaan ashaguu ni dandeettanii maashina ittiin ashadan immoo wajjin isinii kennina. Maashinni ittiin ashaguu dandeetta waan sun ittiin ashagamu gatiin isaa salphaa waan ta'eef maashina kana wajjin isinii kennina. Kanaaf namoonni maashina kana barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaa duwwaa 913 21 82 duwwaa 6 na dubbisa maashina kana bakki isin geessaa jettan isinii geessine akkaataa ittiin hojjetamu guutuu faamilii yookaan maatii keessaniif yookaan nama maashinni kun isaaf haa kennamu jettanii ittiin ergitanii biraan isinii geenye waan jiru guutuu kan isin hubachiisne leenjii gahaa kenninee fi biraa deebinu ta'a. Sooqidda bullaa kan oomishu irraa kaasee akkaataa giraamii yookaan miizaan isaati irraa kaasee akkaataa itti ashagan guutuu irraa kaasee waan barbaachisu guutuu biizinasii kana immoo akkamitti akka gurguruu qaban akkamitti akka ittiin hojjetuu qabanis waan hunda gorsa gahaa ta'e wajjin ni dhiyeessinaaf waan ta'eef haaloo nuun jechuun hin irraanfatina. Kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti. Yeroo itti aanutti immoo dhimma biizinasii daabbootii walitti deebina. Gamanumaan namoonni maashina daabboo barbaadan maashina daabboo haaraas ta'ee kan hojjete yookaan moofaa namoonni barbaadan saffisaan na dubbisa. Maashinoonni harka keenyarra jiranis ni jiru. Kan daabboo jechuudha. Kan hojjetan yookaan kan namoonni otoo ittiin hojjetaa jiran rakkatanii jidduudhaan gurguratan kan matti immoo otoo hojiitti hin seentanii ammumarraa kaasee gara oomishaa ittiin seenuu dandeettan miksara yookaan bukeessituu isaa wajjin maakoofashaa isaa wajjin ulaagaa isaa guutuu wajjin nu bira ni jira. Isas namoonni barbaadan nu dubbisa. Maashina shunkurta daakus dubbisa. Maashinii shaamatis kuno kan yeroo tokkoon shaama firee 32 baasu manoo firee 52 baasu nu afoo ni jira. Qaawwi lamaan isaa liik ta'anii jiranii
uruu hin dandeenna garuu qaawwa 50 yeroo tokkochatti shaama 50 ni baasa. Maashina kaawwanirraa waan adda isa godhutu qaba. Daddaftee shaamawwan sun akka as keessaa baatuuf waan ittiin qabbaneessan bakka bishaan ittiin naqamu qaba. Kun bishaan ittiin naqxee gara tokkoon keessaa yaasta. Haala mijataa qaba. Namoonni kanas barbaadan nu dubbisaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.